Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi keenya dura dursoo bakka sinjiltan itti sinaa qaqqabu ilmaan Oromoo akkasuma ilmaan keenya dhaamsa ilmaan keenya deeggartoota dhaabaatii fi miseensota dhaabaa buleeyyiif gameeyyii akkasuma fireeshii warra taatan hundaa fi nageenyi keenya sinaa qaqqabu duula amma deemaa jiru kana laalchisee wanna tokko lama sadii afur shan ja'a torba saddeet sagal kudhan jenne tokko lamaan isin biraan keenya turtiin keessan dhufaana ta'u isiniin jenna. Ega aku beekamu torbee kana maqaa jaarsummaati shirri deemaa jiru tokko waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo irratti bifa haaraatiin ammas jalqabee jira. Namoonni jaarsummaa kana deemaa jiran namootuma keenya nuti ijaa fi ilaallachaa turre namoota akka maqaa isaanii dhaawama namoota hin sodaatinaati namoota akka obbo Jawaar Mohammad Fayi namoota akka Ugaasaa bakka koofaa jedhanii namoota hedduutu jiru. Diinota keenya keessaas namoonni fira fakkaatanii waraana bilisummaa Oromoo irratti shira xaxuudhaaf deemaa jiran jiru. Mee itti ba'iinsa isaa ilaallaa hin jarjarina. Itti ba'iinsa isaa ilaalla. Dhuguma jarri kun namoonni akka Ugaasaa bakka koofaa is kan Jawaar Faadhiisi. Achuma lafa kaa isaan rikeerdii qabu. Galmee qabu isaan nu bira. Himata jira. Kan isaanii achuma kaa'ii namoota akka Ugaasaa bakka koofaa warra dhaaba kana tirsee asiin ga'e haga ammaatti jechuudha haga waraanni bilisummaa Oromoo dhiyoo kana diigamee oleetti namoota galata guddaa waraana bilisummaa Oromoof akkasuma dhaaba bilisummaa Oromoo akkasuma uummata Oromoo hunda bira galata guddaa qabanidha isaanii amma dhuguma jarri kun waraana bilisummaa Oromoo irratti shira xaxu jedhee namni yaade jira mee itti ba'iinsa isaa laalla tokko jarjarree nama narrabsinu tokko immoo jarjarrees nama hin faarsinu. Irra baay'een namoonni jaarsummaa deemaa jiran kuni tokko uummata hojii dhabee lafa taa'aa jiru walitti qabanii hojii uumuudhaa fi lammata immoo dhaabatu jaarsummaa deemaa jira jedhan dhaabata kam inni jaarsummaa deemaa jiru dhaaba kaafaa'uudha. Kaafaa'uudha yoo ta'e kaafaa'uun dhaaba miti obboleessa Itoophiyaati. Dhaabas miti isheen paartii jedhamti. Paartii jechuun immoo waan akka solloqqee yookiis waan akka cidii ittiin ibidda qabsiisanii wayin qabsiisanii wayin bilcheessuu danda'anidha malee kaafaa'uun waan waa qabsiisee waa bilcheessuu danda'u miti. Amma dhaabni keenya galutti jennee kaafaa'uu kana tirsinee dhidhiibnee asiin lubbuutti goonee asiin hafuuratti hafuunee asiin foon itti magarsinee asiin lafee keessa keenye ishee mayyuu tirsinee asiin geenye malee bu'aa nu qabaate miti. Kanaaf jecha uummanni keenya tasgabbaa'ee itti ba'iinsa isaa dhaggeeffachuu qaba. Eenyuun iyyuu ta'u namni kamiyyuu dhaabni kamiyyuu waraana bilisummaa Oromoo irratti shira xaxee waraana bilisummaa Oromoo qawwee irraa eegsisee dhaqee mootummaa Keeniyaa wajjin wal ta'ee asii immoo Abiyyi Ahmad wajjin wal ta'ee waraana bilisummaa Oromoo irratti shira xaxee waraana bilisummaa Oromoo akka hin taane taasisa yoo ta'e inni karaa kamiin iyyuu uummata Oromoo biratti fudhatama hin qabu. Uummata Oromoo namni Oromoodha jedhee of waamu biratti fudhatama hin qabu, jaalalas hin qabu, kabajaas hin qabu, bakkas hin qabu nu biratti. Kanan isiniin jechuu barbaada. Kanaafi ijoolleen keenya hangi nama kenna warri dhaaba kana jala jirtan hin jarjarina. Jarjartanii jawweettis dhagaan darbatina. Akkuma itti darbannetti jirra sasileeyyu. Jarjartaniis obbo Dhugaasaa bakka kootti dhagaan darbatina. Ammas immoo eenyu jettan nama akka Ibsaa Naga'oofaa nama akka dhiisi boo Ibsaa Naga'oo inni ajaa'ira a'uudhu billah nama akka eenyu maqaansa Allahumma salli ala Muhammad bar namni maqaan jaraayyuu nama waamamu kanaaf jecha jarjartanii nama arrabsuurra jarjartanii nama faarsuurra yoo itti ba'iinsa isaa ilaalle wayyaa guyyaa lama sadii afur booddee itti ba'iinsi isaa hin beekama jarri kun dhuguma waraana bilisummaa Oromoo irratti shira xaxuudha moo waraana bilisummaa Oromoo akka mootummaan Keeniyaa opereeshin godhee daangaa sanarraa tarkaanfii irratti hin fudhanneef jaarsummaa taa'uudha waan isaa namaan galu jechuudha hagammaatti namaan galu namoota hedduutu irratti hirmaatee jira jedhan. Keessumaa namoonni Baacaa Dabalee wajjin argaman jiru jedhan namoota akka Baacaa Dabalee wajjin argaman. Baacaa Dabalee beektu miti isa waraana wanni sana hoogganaa ture jechuudha. Obbo Dinquu Dayyaasii fi obbo Jawaaris Baacaa Dabalee wajjin taa'aa turan jedhan achuma Keeniyaa kana Naayiroobii. Jarri kun
maalitti akka ba'an guyyaa lama sadii booddee ifa nu ta'a. Kanaaf jecha jarjarree dhagaa walitti darbachuurra yooma sabriidhaanii suutaanii dhaggeeffannee itti bahinsa isaa ilaalle wayyaa jechuu gooti. Eenyuun iyyuu taanaani waraana bilisummaa Oromoo dhaqee achi qawwee irraa eessisee mootummaa Keeniyaa immoo itti naqee achi rukuchiisee yaaki mootummaan Keeniyaa waraana bilisummaa Oromoo rukuta natti hin fakkaatu akka kootti. Waraanni bilisummaa Oromoo daangaa sanarraa shoora guddaa taphataa jira. Waraana bilisummaa Oromooti Alshabaabiin kan naannoo sanarraa naannoo Keeniyaa uummanni Oromoo ummata Oromoo keessa kan seenne ummata Keeniyaa ummata Oromoof ummata Keeniyaatu wal makee ta'aa jira naannoo sanarra. Alshabaab akka hin seenne kan tarkaanfii irratti fudhatee hattee itti dhiyeechi irraa deebisaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Dhuguma mootummaan Keeniyaa kana godha yoo ta'e madaa bara baraa akkuma naftanyaatii fi Oromoon madaa wal gidduu kaa'anii bara baraan wal dhadheeffachaa hafan sanatti ummata Keeniyaatii fi ummata Oromoo biratti akkas tayyafaa jechuudha. Madaa bara baraan hin fayyine tayyafa. Kanaaf jecha sagaleen koo mootummaan Keeniyaa na dhagaa laata waan hin haasaa jiru kana. Moo afaan Ingiliffaatii jiru. Inshallah mata duree afaan Ingiliffaatiin mootummaa Keeniyaatiif dhaamsa nuun qabnu dhaamsa waraanni bilisummaa Oromoo dhiyoo kana xalaa barreessee ture mootummaa Keeniyaatiif. Tarii dhaga'ee ta'a tarii hin dhageenye ta'a. Fedhu haa dhaga'u fedhu haa dhiisu. Nutis immoo deeggartoonnii fi miseensonni waraana bilisummaa Oromoo taane gameeyyiin buleeyyiin warree dhaaba kanatti dabalamaa jiranis dhaamsa afaan danda'uun dhaamsa dabarfachuu qabu. Mootummaa Keeniyaattis haa ta'u eenyuufis haa ta'u waa'ee keenya waa'ee waraana keenya waraanni keenya maaliif akka qabsaa jiru waraanni keenya lafeedhaaf dhiigaan tikseetii uummata Oromoo fi biyyattii Oromiyaa siin ga'aa jira. Kanaaf jecha wal dhaggeeffannee sabriidhaan obsaan itti bahinsa isaa waliin ilaallan isiniin jedha. Hanga walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.